The mighty name of Jesus Christ. Your spirit of blindness. Out! Paikesa. Out! Spirit of blindness. Release his sight. Out! Paikesa. It's gone. Skesa sukira. Bilisa ta'era. Ani kamera. Ararina ta'era. Ani fayyera. Ararina ta'era. Nagalate fadda. Ani fayyera. Ani bilisa bayera. Dui ko afera. Ani fayyera. Bala mali. Kolata. Konkolata. Amma merga kastade. Ogatoko. Mal gochuu dandeessu. Gaddaa ofirra qophaa'uu hin danda'u. Miila kootu amma kana caalaa dandeechau kiraanchii malee hin deemuu hin danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ameen. Jabina haaraa. Ameen. 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 Tokko lama. Ameen. Ol jedhe. Gadhiisi. You are free. Amen. You are free. Galata jabaa fidaa gooftaadhaaf sam. Ambilisa. 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 Objandeera. Fayyera. Kiraanchii gateera. Galata naaf galchaa. Ililililil jara. Gateera kiraanchii. Ililil objandeera. Waggaa tokkoof kiraanchiin kan deemaan ture. Amma kiraanchii gateera. Objandeera. Naa galateeffadha. Fayyuu namaatti kan gammaddan ammallee iyyaa ililchaa gooftaaf galata jabaa fidaa. Maal rakkoon isaanii? Inna sana strookii godhe igiffiitiidha. Arrabni achumaan dubbachuu didee lugni isaa immoo masqalaa as akkas ta'e. Strookii akkas godhe? Arrabasaa strookii akkas godhe yaani. Miilla hoo? Miilli immoo masqalaa as akkas ta'e. Hin kufanne moo? Lakki xos jedhee achumaan madaaba bal'ifate. Dhiisanii iddoo sadiin geessee sadanuu qoricha isaan argite luka isaa kana. Ameen jala. Ameen. 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 Ka. Ka. Tokko. Lama. Gadhiisi.
Fayyineerra Yesuusiif haa galatu nuu galateeffadheera. Araarri nuu ta'eera. Mana keenyaaf ala keenyaaf araarri nuu ta'eera. Nuu galateeffadhaa abeet. Abdi Samir asratu bela ni bolchat malgo chur bada masagam derta Nesa Afromalita Abdi Samir Afromalita Amor masa Gurrasa Mormasa Onesa Wakameka Sini cara wakameka kamuke Sini cara wakameka kamuke Samir asratu ni bolchat wakameka kamuke Sini cara malgo chur bada Milana kadar ke sound Milana biri bolchat Abdi Samir asratu ni bolchat Malgo chur bada Arrakaseri di golchat Seratu bera di golchat Azmi wakameka kamuke Wagatoko amma sagale kudana kesa charante beto chalaram sagale kudana kesa charani sije Charani kata Daf karena kisu charani kesa sagale kudana kesa charani Daf yoro kene me kesa charani kesa Daban man kesa ibe mal kesa Onni Gabe Adita Umrisha Amum Nershika Jesus Iya Devka Daban Garjechuu danda'u deemuu danda'u waggaa lama diiskiidha Umtoon jiru ani bilisa ba'eera ani fayyeera naa galateeffadhaa maal si keessa darbaa ture waan akka bidda
nagaan siifata. Ameen. Maal taatee turte? Adukku. Amma maal taate? Amma maal taate? Wanta inni kebe. Abidda ta'e inni kebe. Abidda si keessa bahe? Maal si dhukkuba ture? Dhiibbaa dhiigaa tiruu coggaarraa. Amma hin jiru waayyuu? Homtuu na kenna. Ani bilisa baheera jedhee. Ani bilisa baheera. Ani bilisa baheera. Naa galateeffadha ani bilisa baheera. Ani kameera. Araarri naa ta'eera. Naa galateeffadha. Naa galateeffadha sabni Waaqayyoo. Amen. The mighty name of Jesus Christ. Amen. Maqaa Yesus Kristos ilma Waaqayyootiin. Amen. Amen. Maqaa Yesus Kristos ilma Waaqayyootiin. Amen. The power in the mighty name Mogolee of kee Jesus Christ. jabeesseera. Amen. Sirkaa fudheera kiraanchii kana. Amen. You are free. Amen. Ani bilisa. Ani fayyeera. Let's confess. Araarri naaf ta'eera. I had the mercy of the Lord. Ani kameera. I'm released. Cubbuun koo naa dhiifameera. My sins are forgiven. Waaqayyoon naa galateeffadha. Thank God joining me. Amen. Ani of danda'eera. Sustain myself. Amen. Amen. Kiraanchoo farkaa gateera. Ani of danda'eera. Naa galateeffadha. Galata Waaqayyoof sabni. Maqaan keenyudha biyyee saaraa dhufte rakkinni kee maal ture kana dura? Maqaan koo Daawit Dassaalany jedhama. Ani Amboorraan dhufe dhukkuba diiskiin dhukkubsachaa ture. Ammamiif dhukkubsachaa turte? Erga naqabee waggaa 2 ji'a 2 garuu guutummaatti socho'uu hin danda'u daqiiqaa tokkoyyuu. Socho'uu hin danda'u gaafa jettu mana fincaanii akkamitti gargaaramtaa gaafa jiraattu jireenya kee keessatti akkamitti gargaaramaa turte? Yeroo socho'u akkas bukkeettiin deema namni hundumtuu maaliif akkatti deemtanaan jedhu. Akkas gara mirga kiyyaatti jechuudha. Gaafaan deebiseen akkas harkifadha jedhu immoo luka kiyyaa nan qabadha malee danda'ee iddoo sanatti deebi'uu hin danda'uun ture. Diiskii ta'uusaa mana yaalaa deemtee ilaalamtee mana yaalaa eessaatti ilaalamtee maal siin jedhanii? Diiskii ta'uusaa dura rifiraalaa hospitaala Amboon deeme achi rifarii naa barreessanii gara guruma hospitaalitti naa barreessan Finfinnee achiin rizaaltii fudhadheen dhufe sana booda diiskiidha. Diiskiin kee kuni ji'a 2 qoricha sitti fooyyeessu yoo sii goone sana booda opereeshinii taatu malee tasumayyuu fayyuu hin dandeessu naan jedhan. Yeroo ammaa namni Waaqayyo harka sirra kaan maaltu sitti dhaga'ame maaltu ta'e? Naannoo na dhukkubu kanatti akka ibiddaa wayiitu natti marame sana booda ibiddi guutummaa kiyya keessa na darbee sanuma booda deebi'ee iddoo jallatee jirurraa kallattiidhumaan walitti naa deebi'e. Meegaa namoonni as jiran hundumti isaanii fayyuu kee mirkaneeffataniif jecha waan yeroo sana gochuu hin dandeenye waan dur gochuu hin dandeenye godhi nutti argisiisi. Nagaa kooti. Wanti sitti dhaga'amu hin jiru. Hin jiru. Mee gooftaa isa battalatti nama hiiku isa gooftaa isa daqiiqaa gidduutti nama hiikuuf galati jabaan hin ta'a. Jaalladhe boqonnaa filadhe jaalalli kee na dhuunfate harkan kenne na boojite jaalalli kee na dhuunfate harkan kenne na boojite. Mana keen jaalladhe boqonnaa filadhe jaalalli kee na dhuunfate harkan kenne na boojite jaalalli kee na dhuunfate harkan kenne na boojite. Jesus ko atina fada
Afura tibbi. Afura tibbi. Tibbi. Afura tonkola. Kambrao sini. Wagame kara kabde. Nadev so wagame kara kabde. Wagga sadi. Malko jo barbat. Ejesa. Mal che kabde. Samushe. Garacheshe. Harmashe jala jira waransa. Humna Yesus. Sirnaan jedhama aanaan koo gullisoodha gandi koo jaarso birbir rakkoo miila koo mirgaa kana luqqeettuu kooti amma morgaatti amma gulubiitti na nyaata na gubaa hin ciisuu hin taa'u. Keep watching to the screen. This brother has been suffering over this his right Ani leg for bilisa a long time. ani fayyera obdandeera naa galateeffadha ilaanna raayi kabeera Celebrate. araarri waaqayyo naa ta'eera naa galateeffadha. Buddha. Buddha. Marco sudah apa? Nyacura. Apa ni? Milan apa ni? Sakal kuna jalan. Maqaan keessan eenyudha rakkinni keessa maal ture dubbadha. Diskii rakkoo diskiin qaba. Amma miifsin nukuba. Waggaa afurii oli. Mana yaalaa deemtanii ilaalamtaniitu. Maal isin jedhanii? Yaa diskiidha naan jedhani. Maal gochuu hin dandeessan? Gadi jedhee olii jechuu hin danda'u. Kan biraao? Waaqayyo akkasinii kun amantu amma. Baay'ee nan Amen. Keep watching to the screen again. This sister has been suffering from chronic disc sickness for the last 4 years. Amen. You are free. Amen. Man of God has declared her freedom, encouraging her to check out her restoration, doing what she's been able to do. Ani bilisa baera. Ani I am free fayyera. now. Ararina I had ta'era. the mercy. Ani kamera. I am released. Na galateeffadha. Thank God joining me. Ani fayyera. I am healed. Yesus. Uyyo Yesus ani. Screaming because of the joy she had because of the healing power located here. And may you encounter this healing power of God. Alamayyoo Abarraa Eessa dhuftan? horroo gudururraa Rakkoo keessa nu. nan cabe nan kufee luqqeettuu koo keessaati amma immoo kanatu paaraalaayizdii na ta'e luka koo kana danda'in dhaabadhu Ammamiif? ji'a sadii. Keep watching to the screen again. This brother has been suffering from leg sickness for a long time because he fell and developed the injury over his leg. Take a look to the reaction of the Holy Spirit as man of God is shaking out his hand. The Holy Spirit is taking a charge over him. Look at him. The man is already encountering the majestic power of the Holy Spirit. The man of God is encouraging the man to take steps without you thinking right. Ani fayyera. The man is araarina ta'eera. confessing. Ani kameera. I am released. Ani bilisa ba'eera. I am set free now. Naa galateeffadhaa Thank biyya. God joining me. Ani fayyera. I am healed. Maqaan keessan eenyudha rakkinni keessa maalidha dubbadha ammami. Dhibbeedha maqaan koo. Rakkinni keessa maalidha? Diiskii dugdaa. Waggaa meeqaaf sin dhukube? Waggaa 5. Eessatti ilaalamtanii? Hamboo. Maal gochuu hin dandeessan? Danda'ee gadi jedhu gadi jedhee waa fuudhee ol hin jedhu danda'ee waa tokko hojjetadhu. Gooftaan akkasin fayyisu namantu? Keep watching to the screen again. This sister has been suffering from chronic disc sickness for the last 5 years. And another deliverance is going on. This is your caretaker. The man of God is ministering to the sister who was suffering from chronic disc sickness for the last 5 years. This deliverance is going on. Hallelujah. Maqaan keenyudha rakkinni kee maal ture? Teenashaa Saffaan jedhama dhibee narviin dhukkubsadha. Ammamiif? Waggaa 2dha. Maal gochuu hin dandeessu? Deemuu hin danda'u miila koo gar tokkoo na qabee jira. Mana yaalaa deemtee ilaalamteetta? Yaalaa deemee ilaalamee Finfinnee dhibee narviidha naan jedhanii kanarraan kan kee nadhakee guutummaa paaraalaayizdii si ta'a
naan jedhan xiituu biqilee jira naan jedhan narvii irratti caanee jira naan jedhan. Narvii kee irratti hiixiin biqilee raasiin jedhan yoo akkasitti turte guutummaan qaama keetti paralaayizii taasiin jedhan. Gooftaan akkas fayyisu nama taara. Nama na dhugaa. Keep watching to the screen again. This is the Maal gochuun dandeessan ture? was suffering Danda'ee gadi jedhee ol hin jedhu. Mee amma ol jedhaa gad jedhaa. nerve sickness as it medically is confirmed. Injiru amma. Injiru. Ani bilisa beera. Ani fayyera. Midhaan koo hiikameera. Araarri naa bu'eera. Yaa sababa Waaqayyoo naa galateeffadhaa naa galateeffadhaa. Keep watching. Medically, she was suggested that gradually she may develop a paralysis all over her body. Keep watching. Man of God is encouraging her to check out her restoration after ministering to her. Look at him. He's encouraging her to take steps. Senin juda rakini sani malaka tedu bana. Maka aku fukado likan jedama. Iben shedi be nervi jedani. Harka she damage godhe ko bakanalle jechuudha. Miillis ite jira jechuudha. Amma mif wagga saddeti ol. Maal gochuu hin danda'ani? Gadi ta'uu ol ba'uu gad bu'uu hin danda'ani namatu gargaara. Keep watching to the screen again. This mother has been suffering from chronic disc sickness for the last 8 years. Baikisa. Ani bilisa. Ani fayyera. She is confessing. Ani of dandera. Ani of dandera. Ni danko hi kamera. My chains are broken. And I escape paralysis. Tinga joining me. Shout of joy. Let this start in her brain and waiting to the hand touch of the Holy Spirit that is delivering money from this spirit of sicknesses. The prophet is ministering. Maqaan keessan eenyudha? Rakkinni keessan maal akka ta'e gabaabsaa dubbadha. Abbabaachi. Kana oltu na du'e harka kana. Ammamiif? Waggaa lama. Maal gochuu hin dandeessani? Hin dandeen garagalu. Gooftaan akkas hin fayyisu naman tu'ara. Mana. Tole. Maqaan keessan eenyudha? Rakkinni ishee maal akka ta'e dubbadhaa tiffaate. Misraana badhaasaan jedhama kan inni feerroo dururaati kun ishee dhukkuba sammuu dhiigatu kan tareera jedhanii mana yaalaa keessattuu dhaqxee dadhabamtee dhufte. Ammamiif dhukkubsatte? Waggaa tokko ol. Maal gochuu hin dandeessu? Miilli ishee hojjechuu hin danda'u, miilli bitaa harki bitaa socho'uu hin danda'u. Gooftaan isin fayyisee dhugaa baatiif akka dhuftanii amantu? Namanna. Because of that. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ani bilisa. Naa galateeffadha. Ani kameera. Maalidha jette? Sammuu ishee dhukkubaa dhiiga sammuutti dhangala'eera jedhanii sammuu ishee irraa yeroo ka'u immoo miilla ishee harka bitaan sochoosu. Dhiigni mataatti dhangala'ee. Mataa keessatti kan tareedha. Harka bitaaf. Miilli socho'u yeroo itti ka'u mataan ishee yeroo naanna'u sana harki ishee bitaaf miilli bitaan socho'u. Kanaaf nama lamaaf qabdanii deemtu irraa siqe. Keep watching to the screen again. Abidda samiirra. Man of God is out.
fire from heaven. Afurri stroke keessa deemi. You spirit of stroke, get out For a of here. stroke. You spirit of stroke. For a stroke. Spirit of stroke. For a stroke. Spirit of stroke. For a stroke. Spirit of stroke. Mataa ishee keessaa dhiiga kana battaneera. Battaneera. Patch. Battaneera. This power of stroke. Harka ishee keessaa deemi. From her hand. Gadhiis harka ishee. Release her hand. Na laali, na laali. Look at me, sister. Look at me. Na laali. Look at me. Humna dhiiga olichaan. By the power in the blood of the Lamb. Afurri stroke. Your spirit of stroke. Back, Kesa. Deemi. Get out of here. Deemi keessaa. Get out of here. Na laali. Look at me, sister. Deemi keessaa. Get out of here. Deemi keessaa. You power of stroke, I command Afurri you. stroke. You spirit of stroke. Deemi keessaa. Get out of here. Gooftaa si haa galatu. Lord, I thank you. Sammuu haaraa. New prayer system. Narvi haaraa. New nerve system. Afura keessaa sadii bakkeetti baasi. Breathe out deep 3 times. Dabale. One more. Dabale. Once again. Deemee as keessaa seexanni. It has gone from you. The power of Satan has gone out of you. Deemi, deemi. Work well. Ani fayyera. Look at it. Miraculous is it again. Ani For a hiikamera. long time, Araarri naaf ta'eera. she was unable even to take steps. Fayyinni naaf ta'eera. Anaaf fayyinni ta'eera. Naa galateeffadha. She's calling you to join her and celebrate. But she's experiencing something new over her body right now. After the ministry. Dear viewers, yet this Lehan ministry is going and many people are being healed and delivered by the power in the mighty name of Jesus. Manakeen jaalladhe boqonnaa filadhe. Amen.
Rutureera buleera. Ajjeesu banneeshii qabanneerra garaachashii qabneerra. Dugdashii ganameessashii. Humna Yesuus. Ijaman. Yesuus. Jaalalli kee na dhuunfatee harkaan kennee na boojitee. Jaalalli kee na dhuunfatee harkaan kennee na boojitee. Mana kee jaalladhee boqonnaa fi. Asafora maali nama lakan kita berbat. Nattase abidda dalam gerak apa? Dari kesa. Pokoknya lagi kesa. Dari kesa. Sangat mudah. Maaf. Batas. Masa kamu dia. Tamuta. Tole, maqaan keenya udha rakkinni kee maal akka ta'e dubbadhu. Makiinaan na kuffiste? Maal gochuun qabdi? Makiinaan na kuffiste? Maal gochuun? Maraata. Maraachita. Afuura maaliitan? Afuura maraatummaa. Waggaa meeqaaf? Waggaa tokko. Biyyeessaat. Biyyeessaatti. Arjoo. Arjootti. Maal gochuu barbaada? Hin maraatina. Dhukkuma maal keessa keessa? Dhukkuma maal keessa? Sammuusaa qabnee jirra. Gara biroo. Asila ijamani. Maqaan koo Dhugoo Lalasaan jedhama. Anna kuffisee makiinaadha. Maal gochuun dandeessu? Maal keetu si miidhame? Lafee na cabe. Lafee harkaatu si cabe? Lafee harkaa na cabe. Maal gochuun dandeessu? Ol fuudhuu hin danda'u kana guba. Ammamiif? Ji'a lama. Ji'a lamaaf. Gooftaan si fayyisee dhugaa baatiidhaaf akka dhuftu nama ta'a? Nama na'e. Eesh. Maqaan koo Taakka Doddoosaadha. Kan dhufee Adaamaa irraatidha. Kan dhukkubu deeskii dugdaati. Yeroo dheeraaf waggaa 4 olidha na dhukkubaa kan ture. Mana yaalaa adda addaa deemeera. Hospitaala Adaamaas deemeera. Hadhuunfaas deemeera. Garuu furmaata tokko nagarnee har'a garuu raajiin waan kadhatani battalumatti anna koo keessa waan na gubutu na keessa deeme amma garuu fayyeen jiraachaadha. Waggaa meeqaaf sin dhukkubee ture? Waggaa 4 oli anna dhukkubeechaadha. Gadiin jedhu oliin jedhu. Amma immoo maaltu sinitti dhagahame? Amma dugdi koo bakka amma waan akka biddaan guutu dugda koo keessa darbe amma baay'ee fayyeera Waaqayyoon galannaa ga'u. Maal gochuun dandeessan duraan? Gadiin jedhu oliin jedhu caammaa koollee gadi jedhee hidhachuu danda'u. Amma garuu baay'ee fayyeen jira Waaqayyoon galannaa ga'u. Mee amma gadi jedhaa ol jedhaati saba kanatti argisiisa. Isa battalatti ba'a waggaa 4 namarraa kaasu Yesuusiif galanni hin ta'a. Tole, maqaan keessan eenyudha? Rakkinni ishee maal akka ta'e dubbadha. Maqaan koo Atoomsaadha. Rakkinni ishee erga ji'a 4tii qaamni kun paaralaayizidii ta'e. Dandeessee sosoo hin dandeessu, shintibeetii dhaquu hin dandeessu. Namaan gargaaramtee too deemti. Mana yaalaa hin geessine, mana yaalaa geessitanitu yoo ta'e maal siniin jedhani? Manni yaalaa asitti kun fayyuu dhiisuu danda'a yookaan immoo gara biyya Dubaayitti dhaqee qorannoo haa taasifamudha. Hospitaala eessaati akka siniin jedhe? Hospitaala Paawuloos. Gooftaan sin fayyisee dhugaa baatiidhaaf akka dhuftan hin amantu? Eeyyeen. Afura
Biyya isaatti qabde. Biyya isaatti qabde. Biyya isaatti qabde. Gojjame. Eessatti qabdeette. Gojjam. Waggaa beeka. Waggaa beeka. Waggaa beeka. Waggaa beeka argi qabde. Hello. Waggaa beeka. Waggaa beeka. Waggaa beeka argi qabde. Waggaa beeka teera. Waggaa beekette. Tureera. Turteetta. Afura maali tette. Afura maali. Dekante. Ijaban. Ijaban. Harka ol kaasa maasa. Harka ol kaasa. Harka la ol kaasa. Harka la ol kaasa. Maal gochuu barbaad? Ajjeesuu barbaad? Kuma maal keessa geesse? Somba. Somba. Akka tortore inni duum. Arrabni si qabe. Humna Kristo. Ijaban. Ijaban. Pommi landeme kam. Pommi landeme. Landeme. Hey. Carana demi karan. Kashan. Arkol kasi kan. Ewat. 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 Injection Johnson aja. Injection Johnson. 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 Nervi. Nervi sammu. Nervi sammu. Wagga takka. Wagga takka. Ijaban. 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 Ijaban sejan. Ijaban. Arkana chorkas. Biye satti qabdi. Biye satti qabdi. Injection jirtu. Marudu batin qabe. Carana bat. Iya dia mechuda. Rakkoon kee maali? Balaa makiinaati harkatu na cabe. Balaa makiinaa yoom siin galagale makiinaa? Ji'a lama guute. Maal gochuu hin dandeessu? Ol fuudhuu hin danda'u askeetti na cabee jira. Ergasii akkasumatti hidhamee jira? Akkanumatti hidhamee jira. Boqonnaa filadhee jaalalli kee na dhuunfatee harkaan kennee na boojitee. Jaalalli kee na dhuunfatee harkaan kennee na boojitee. Mana kee jaalladhee boqonnaa. Ni bilisa. Sabni Waaqayyoon haa galateeffadhaa ni bilisa. Lafa jirtanii galateeffadhaa gooftaadha. Keessaa akka jirtan hiriidhaan korijoodhaan harka walitti buusuudhaaf ulfina fidaa. Hiikameera chaanee mati modalga kana gajjadii ol jedhii waan dur hin goone hundumaa arge. Hiikameera. Pesan kabe. Malgo churwata. Na pesan kabe. Malgo churbata. Ajesu barbara. Aframalta. Ajesu barbara. Aframalta ti. Aframalta. Amura kala. Akor kasidim. Made gudifti. Ajeje tajatti. Afura mali tat. Kana mavi. Amura tangalara. Biye sati kab. Ajuma. Ajuma tikab. Kelma. Humnesi kab yar. Humnesi kab yar.
Onne balaa keessa ka'e. Onne balaa keessa geesse. Kaleeshe. Umurii guutuudha. Umurii guutus. Maalsaa qabdeen? Maalsaa? Lappeessa. Kaason. Waggaa meeqa argee qabde? Waggaa 15. Biyya eessaati? Biyya Jankaata. Dhukkuba maal keessa keessa? Akka inni midhaan hin liqin. Karaanaa deemamu. Naan deema. Naan deema. Garaacha ishee qabneerra. Garaacha ishee qabneerta. Waggaa meeqa? Ol jedhi. Waggaa meeqa? Waggaa meeqa? Waggaa 5. Afra maal taate? Abdi Samir afra maal taate? Afra guddaa caraan sagalee guddaadha. Caraan. Isa dhumaa. Isa dhumaa. Dhibeedha. Dhibee garaacha. Dhibee dhiibbaa dhiigaa. Dhibee xannacha. Waggaa ja'a. Harka Waaqayyo. Mata. Maal gochuu barbaadda? Naqabdanii. Maal see qabdeerta? Wayyoo. Maal see qabdeerta? Wayyoo. Maal see qabdeerta? Kaleeshe. Kaleeshe kan biroo. Garaachase. Amma caraana godhu. Gadameessase. Caraan isa dhumaa. Wayyoo. 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 Ate nama dhugam. Caraan amma isa dhumaa. Ate nama dhugam. Abidda Samiirraa jireenya ishee itee kan jirtu sagalee guddaa si'a lama keessaa caraane out in Jesus name never again. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maal keessi dhukkuba ture? Morma koo na dhukkuba, dugda koo na dhukkuba. Amma immoo mee of ilaali.
qabneer. Hojii qabneer. Mana shentika. Ilanja shentika. Gadisa. Ini dem gadisa lah. Gadisa. Itu mana wakayo kesa mana nak kudi. Mana wakayo. Mana wakayo nanti nanti. Ini deh. Sakale gudalan. Sakale gudalan. Cara ni gada masa saya. Gadisa. Isa rumah. Maqaan koo Dhugoora Lasaan jedhama. Kan irraa dhufe godina Shawaa Lixaanaa Cobbeeti. Anna mudate balaa makiinaatii Waaqayyo na fayyiseera. Balaan makiinaa kun si mudatee maal keetu cabee maal keetu miidhame? Harka kootuus keetti na cabee Waaqayyo na fayyiseera. Amma erga harki kee kun cabee mana yaalaa moonnanne? Mana yaalaa dhaqeera. Mun fayyaadhanii ogeessa qe'ee keessattuu naa hidhee. Ammam ta'eera erga cabdee? Ji'a lama. Amma yeroo dhuftu maalii hidhamtee dhufte? Kunoo kanaa hidhamee dhufee Waaqayyo na hiikeera. Isa fayyoo obboleessa kanaatti kan gammaddan hundi keessan iyyuu fooricuun ililleen hin ta'a Yesuusiif. Harka kee kana walitti dhahiitii Waaqayyoon galateeffadhu. Noor. Afura maali? Afura maali daddaaf yaa Hassan? Afura maali dad? Afura maali dad? Afura maali? Maal jeeqamteerta? Maal jeeqamteerta? Araanu
Arrakase, Lukusa, Ukuban kesa ka, kesa Kasere gade mesa. Wakadoko. Sati kabdi. Biye sati kabdi. You know, Marco Superman. Marco Superman. Adios. Bon.
Yesus ko ati naaf adda Abba ko ati naaf Akasa, lubbuusa, foonsa, dhukkuba keessaa fuudheen deeme. Eessumani sikii wadhaa gooftaa baay'een si jaalladha. Eessumani sikii wadhaa gooftaa baay'een si jaalladha. Yesus ko ati naaf adda Abba ko ati naaf adda. Gifiti. Wakame kamuke. Wakame. Wakame ko sagale gudara. Charana dem. Demali. Hey. Kanishi kamera. Mormashi kamera. Mormashi kamera. Malala. Yes, atikap. Yes, atikap. Yes, atikap. Yes, atikap. Samuke warane. Yes, atikap. Yes, atikap. Yes, atikap. Yes, atikap. Ibadika. Ibadika. Apura mari ni ibadika kesa. Apura mari jaram. Ya desa. Apura ya desa. Wakame kesa. Turera. Wakame. Wakame. Turera. Garabra nu kira mari kesa kap. Hoji Abdumma. Rukutera. Gasaji. Gasaji. Marco chubarba. Nana Jesus. Jesu barba. Akau niasi kabe. Niasi kabe. Hijaban. Harkala cholkas. Ijabani harkolkas. Komen landem. Ijabani harkala cholkas. Wagari damaul. Gajjade hojjechuu hin danda'u. Injiru. Ani bilisa Waaqayyoon naa galateeffadha. Ani fayyeera. Ibidda Waaqayyo. Ibidda.
Amen. 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 Mike. Amen. Jabastan. Amen. Ta Yesus. Amen. 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 Mike. Mike. Ani hiikameera. Ani bilisa. Ani bilisa. Araarri naaf ta'eera. Naaf galateeffadhaa sabni Waaqayyoo. Araarri naaf ta'eera. Hiikameera. Of danda'eera. I sustain myself. Thank God joining me, for I am delivered. Malseen qabeerat. Harkashee. 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 Duddashee. Afro Harkashee. Harkashee kotteessudha. Afro maalitati. Kotteessudha. Afro maalitati. Afro maalitati si jechaara. Afro maalitati. Miilaan dhaabii nutti taasise maqaa gooftaa Yesuusiin afro maalitati. Afro maalitati. Afro xonqolaa. Bubbullee. Bubbulteetti. Harroomna eenyuusi qabe? Humna eenyuusi qabe sinarraa? Waaqayyooti. Maqaa isaas qabeen sina jechuudha. Kottu qabe. Jas garagali. Caraanaa kottu. Caraanaa kottu. Caraantee keessaa baatee tokkitama. Sagalee guddaadhaan isa xumuraa keessaa. Kas. Isa dhumaa keessaa. Hojjan qoraan Yoom qabde? Dhukkuba maal keessa keessa? Sibii garaacha nana jeesa na nyaadha. Gara biraawo? Nyaadha. Qaamee qeen? Biyyee isaatti qabde? Biyya maseetta qabee. Jaban. Hila lafaan gadi. Jaban.
Asira babi di sami na tua bera. Chega o dia, o dia da banda. O dia da banda, o dia da banda, o dia da banda. O dia da banda, o dia da banda, wana na dia da banda. O dia da banda, eu era o dia da banda. Como é que essa mulher tem que tomar uma para mim? O dia da banda, você sabe por que vai te saber. Eu vou te bater, vai te saber. Deve acabam tentar. Macet hampir terdaftar. Hari pada orang duduk saya sama tasya marah masih kerja saya nyata kan betul kan arti itu kan jenis itu dia kan jenis itu mal kau mali itu kan mal kau juga terkan tu orang nampak terada tak samur syabit kan sama tasya kan Nerdi nak kapte. Wakabe kan? La peje tingkan. La wakabe kan? Peje tingkan. Wakabe kan? Wakabe kan? Wakabur. Wakabur. Ibe kam bramal kese kese. Ibe mal kese kese. Ayyo cinkatiran inkabe. Cinkatiran inkabe. Masa gala gura cakap kese bal. Bali. Bali salma. Salma carari. Ayyo. Carari kese. Bali. Afura dua. Gak ada mesa saya cufe. Eshi. Ya cuma nufti. Eshi. Operasi nafas desa. Amel sikap. Tu kurang besar ente. Sikap. Kita jasa wakayon. Sikap masih. Wakayon nak kami. Wakayon. Amma sakala gudara cara leben. Kami tidak. Cara ni jara seru. Kami tidak bisa. Cara ni jara seru. Ano nisu. Ganti sana bay. Ano nisu. Ganti sana sila. Kami tidak nisa. Ya. Kita bicara. Maliate. Kami tidak nisa. Kami tidak nisa. Ingadi tadi gol cadi. Ada mesa saya cufe. Ingadi tadi gol cadi kali mesa saya. Cara sakala gudara. Dabali. Microda marba kese kese. Chokara. Lokupi mata. Yama. Davika. Bayera noi. Microda ni tigalte. Eye. Tu pupulera. Fada Abako Atina Fada Esumani Siki Wada Gufta Bayen Sijaleta Esumani Siki Wada Gufta Bayen Sijaleta Jesus ko atina fada Abako atina fada Jesus ko atina Nana jeza Afura Buddha Tok Ibe mal कैसे कैसे Nina HIV Omna Yesus Hukum itu Itu gak ada mesa Hoga aku dah niol Dalam syurga ber
Afura tibara. Afura tibara. Dhukkuba maal keessa geesse? Dhukkuba kalee coggaarra. Dhukkuba kalee coggaarra. Wanta biyyuu jiru. Waggaa jaa. Baay'ee Kale gudaran. Caran kesa. Kesa caran. Hey. Ipadiga keessa kae kaleeshe nana jees Yes! The mighty name of Jesus Christ. Be free. Maka Yesus Kristus ilma waaqayyootiin. Out! Out! Hallelujah. Eeyo gooftaatti kan gammadu. Ilmi waaqayyoo guyyaa irraa nama lakkoobsa hin qabneef araara godhe. Maqaa isaaf galata fidaa ammayyuu. Warra rasiniin kadhatamne boritti fufa amma kadhata waliigalaa kadhadheen dhaaba. Omna dhiiga olichaan baali xakaaba kibba kan jirtan bilisa amma qophii namni hundinuu mana keessa ala kan jirtan kadhata waliigalaan kadhadhaa hangoon kam sin gadhiisee deema.